Jira jirtu kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota chaanala keenya irraa barnoota baay'ee gaarii ta'e kan barattootaaf barbaachisu akkasuma kan namoota mana keessan teessanii barachuu barbaadan jechuudha. Viidiyoo baay'ee isin barbaachisu jechuudha. Barnoota gaarii kan irraa argattan jechuudha. Kitaabolee kutaa saglaffaa guutuu isaa bakka tokkotti bilbila keessan irratti smaartifoonii keessan irratti daawunlood godhattan jechuudha. Haala itti fayyadamtanii manuma keessan teessanii akkasuma barattoonnis jechuudha akkasuma warroonni bira dabartan kan qormaataaf mana keessan teessanii qo'achuu barbaadan iddoo deemtan hundatti bilbila keessan kiisa keessan kaayattanii iddoo deemtanitti qo'achaa itti fayyadamtan haala bakka tokkotti hunda isaa daawunlood godhattanii isinitti argisiisa jechuudha. Calqaba kaa namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun jajjabeessummaatiin naaf ta'a isiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara barnootaatti isin dabarsaa viidiyoo tana laayikiidhaan eegala. Hayyee calqabamee bilbila kiyya keessa jechuudha smaartifoonii kiyya keessa kitaabolee kana guutuu isaa bakka tokkotti kan bakka tokko jiru isinitti argisiisa jechuudha. Achi booda akkamitti akka daawunlood godhattan eessaa akka argattan tartiibaan isin mul'isa jechuudha. Kunoo as biratti akkuma argitan Grade 9 All Books in One jedha. Akkuma argitan kunoo hundi isaa as keessa jira jechuudha. Fiiziksiin jira, Ingilish jira, Afaan Oromoo, Maatimaatiks. Kanaaf hin jiru jechuudha. Barnoota 10 akkas 11 akkasuma immoo qajeelchi barsaa jechuudha. Teachers Guides kan jedhu ni jira, qajeelchi barsaallee ni jira jechuudha. As keessaa noormaalii gaaffilee adda addaa manuma keessan teessanii jechuudha. Kan aktiviitii adda addaa yaaliiwwan adda addaa jechuudha. Manuma keessan teessanii qajeelcha barsiisaa irraallee laaluu dandeessanii jechuudha. Deebi'ee immoo kunoo as biratti akkuma argitan mee fakkeenyaaf barnoota baayoloojii kana kophaa isaatitti baasee jechuudha isinitti argisiisu. Akkuma argitan kunoo Students Textbook Grade 9 jedha. Ibsa isaa bara oomishame waan hunda kitaaba guutuu jechuudha. Diteelii isaa waliin kontentii isaa waliin hundaas isinii fida. Bakka kunoo daawunlood jedhu kana seentanii jechuudha daawunlood godhachuu ni dandeessanii. Kunoo kitaabni kun guutuun isaa kana fakkaata jechuudha. Kontentii isaa guutuu wajjin qabiyyeewwan isaa guutuu yuunitiin isaa ni jira. Hundi isaa jechuudha waan isin barbaadan. Yuunitii isaa boqonnaa fakkeenyaaf noormaalii yaan amma yuunit 6 kan jiru natti fakkaata. Fuula 230 wayii akkasumatti fakkaate baayoloojiin jechaadha. Akkuma argitan kunoo Unit 6 Environment jedha, Human Biology and Health jedha, Unit 3 jechuudha. Kun fakkeenyaaf isinitti argisiise jechuudha. Malee barnoonni guutuun isaa Afaan Oromoo dabaltee Maatimaatiks hundi isaa as keessa jira jecha. Kanaaf asirra buufattanii isin yoo barbaaddan bakka mallattoo geengoo kana dhuftanii jechuudha. Imeelii keessan as biratti cheen gochuu dandeettanii as biratti boondiitti gootanii as biratti hiitanii jechuudha. Kitaaboleen biraa gaayidiiwwan biraa as keessatti isinii ergame akka daawunlood godhattaniif imeelii keessan attaachitti godhuu dandeessan jechuudha. Haala kana buufachuu dandeessanii amma kaa walumaa galatti akkaataan itti buufattan jechuudha. Baay'ee salphaadha. Calqaba eega imeelii keessan attaak gootanii yookiin illee attaak illee godhuu dhabuu dandeessan jechuudha. Wanni isin gootan calqaba viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan kana jechuudha. Description box jechuun viidiyoo amma ilaaltan kana yeroo tokko ni dhaabdanii viidiyoo kana gad dhaabdan mallattoo xiyyaa gara gadii ilaaltu tana kilik gootanii bantan kunoo ishee tana jechuun achi booda description box jechuun ibsi as keessatti isinii dhufa. Description box kana keessa immoo teelegiraama kiyyatu jira. Teelegiraama fi feesbuukni kiyya, imeeliin kiyya, diteeliin kiyya, information diteelii isaa guutuu as keessa jechuudha. Amma bakka maay teelegiraam jedhu kana teelegiraama kiyya kana kilik gootanii yeroo tokko yoo bantan daayirekti gara teelegiraama kiyyaa chaanaala teelegiraamaa kan kootti isin fudhata. Isin immoo achi biraa daawunlood godhattan jechuudha kitaaba kana. Fakkeen amma kunoo seenee isinitti argisiisa kunoo kitaabolee kutaa 9 guutuu buufadhaadha. Grade 9 Students Book All in One jedha. Meegaabaaytii 4 qofa baay'ee xiqqaa jechuudha. Ni buufattan. Kana yoo buufattan daayirekti bilbila keessan irra dhufa. Achi booda immoo tokko tokko isaatiin jechuudha. Kunoo as biratti daawunlood godhattan save to downloads gootan erga daawunlood gootan. Haala kanaan buufachuu dandeessanii jechuudha.